السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم التن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورنا دفتن أنا ويلكم ويلكم بغنغان دفتن هندي كيسنو بارون تربينا قاولين ندي بسيت الحمد لله رب العالمين إتان سودان ما تدري كنا نبيتنيمي إنه نايم ما تدري كنا حق أيو فابوت ربنا ما قاد أباتين أباتي ملكاو أنا اللي سيل ربنا هاقول آمين haqti haadha abbaa kan bira jiran hin jirrellee warra akiraa jiruuf addunyaa jirullee haqa nurraa qaban jechuudha. Warra nu bira jiru gargaaruu tola itti oolu warra nu biraa deemanii makfiraa kadhachuu dandeenyu masgiida ijaaruu eela qotuu yoo mara dadhabnee makfiraa isaanii kadhachuu inshaallah. Tan dadhabne isii jechuudha. Humni nama kamiitu. Itti aansuun ammallee uummata addunyaa keessa rakkatu Filisxeeniin dursine jechuudha. Yaa Rabbi rakkataa rakkoo baasii dhamaa kamsii dhibamaa fayyisii maleekaan fakkaataa san Rabbi si haa godhu jettu. Ofitti hin dhodhoomin. Du'aa yadda kadhatturra obboleessa keetii kadhattee yaa Rabbi naallee fakkaataa san godhi. Yoo ati jettee ka fayyaa dhabe fayyaa kennee ka hidhamee kamsiisii ka rakkate rakkoo baasii ka deeniin jirtu irraa baasii ka hajame hunda hajaa baasii yoo ati jettee maleekaan siillee fakkaataa san Rabbi si haa godhu siin jennaan milkoofte jechuudha. Du'aayin tantee as keessa maqbuul taatiin hin dhodhoomin. Kennanii fudhatanii abbaa kennanii fudhatanii warra kennee fudhatu Rabbi nu haa godhu. Warra khayrii dalagatee dhodhoomuu miti. Warra ajirii babbareedduu gartee Rabbiin lafa nuu kaa'ee nutu ofitti dhodhoome malee namni Rabbi jala harqabatee Rabbi qaatee milkaanii beeytanii Rabbii keessan jala harqabachuu hin dagatinaa salaata shan irratti. Maaliif Rabbiin nama san jaalata nama balbala isaa dhadha'u gabricha yeroo cufaa balbala isaa dhadha'u Rabbiin ni jaalata jechuudha. Rabbiin ni jibba gartee nama balbala isaa dhadhoofne. Du'aayin ibaadaa du'aayin hin dagatinaa akkasuma obboleessa keessa obboleettii keessan haadha abbaa keessan fira jaalallee keessan nasaba keessan hunda kiyyaa naafisiinillee hunda Rabbii warra san godhu Rabbi nu haa godhu inshaallah. Duniyaaf akhiratti illee dalagadha. Qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoo haa daldaalannu. Itti aansuun gara mata duree kiyyaatti seenaa inshaallah biiznillaahi ta'ala. Oduulee gartee harkaa qabu isinii fidee inshaallah. Oduu gammachiistuu jetti. Itti aansuudhaan haala yeroollee as keessa jirti jechuudha. Oduun gammachiistuun baali nu geessiti. Baali qofaa miti raashaa nu geessiti. Bakka hedduu nu hidhatti jechuudha. Akkuma beeytan kaa biyyi teenna Rabbiin alhamdulillahi rabbil aalamiin bara mootummaan adilli biyya bulchu mootummaan gaariin biyya bulchu yeroo cufaa gartee waan khayrii waan gammachuu dhageettee agarta jechuudha. Mootummaa bichuu caalaa gammaa Itoophiyaa bulche adila nagarreen mootummaa ummata musliimaa Itoophiyaa keessa hin jiru jedhan jiraachuu miti gartee kan Itoophiyaa keessatti maajoritii ummata guddaa ta'u addunyaadhaaf ibsee leenca ija barbadaa abbaa dhugaa abbaa haqa Rabbi umrii haa dheeressu du'aayin hin dagatinaa abbichuullee Rabbiin gartee haqa qabattee sana irratti haa tursiisu jedhaani. Rabbi umrii dheertuu umrii barakaa qabdu sii kennee bakka sirraa haftellee khaaliqu samaawaat wal ardi gartee isa biraa laaftu wanni martuu bara anaatillee ka qajeelleen ka gartee Rabbii keenya gabbarreen qajeeluma biraatiin Rabbi nu haa qajeelchu. Hundayyuu gartee nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa tokko kiyya jedhanii namni tokkollee jannatan seenuu hin jenne maal malee rahmata Rabbii malee yaa Rabbi warra san keessa du'aansi warra rahmata Rabbii argatu. Sahaabtonni maal jettee yaa Rasuulullah isinillee mu jettee eeyyen jedhan nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Amma kaa namni gartee gaggabuuf gartee abdii kutachuun eega nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam rahmata Rabbii malee jannatan seenne anaafatoo. Rabbiin filatee waa hundarraa qulqulleesse ergamaa kiyya jedheeni gartee Rabbiin kabajee akkasumas aansee ergate rahmata isaa malee jannatan seenne anaaf atiin zulmiidhaan dharaan kijibaan zinaan hannaan hinaaffaan hisdiidhaan dachii tana laaqaa walloo Rabbi rahmata nu haa godhu. Kanaaf akkasii aabbichuullee Rabbiin gartee rahmata isaatiin dhaqqabee waan hundayyuu irraafteen beektanii Rabbi haa guutuuf umrii dheertuu Rabbi haa kennuuf. Nama waan qabe kana bakkaan gahee khayrii haqa dalagaa jiru tana ummata musliimaa kiristaanaa waaqeffataa protestaantii Oromoo Amaaraa Tigree Guraagee Walaayitaa Kambaataa Hadiyaa Beenishaangulee Affaarii Gumuzii hundayyuu sabaa sablammoota haga nagaa'u kana amaanaa Rabbi itti kenne kana kabaatee haga danda'an godhanii waan danda'u godhee gartee bakkaan ga'u Rabbi haa godhu jennaa gartee isaaf maatii isaa keessallee Rabbi barakaa haa kaa'u ummata keenyallee gartee haqaan dhaabbate akkasuma. Nama hedduutu haqaan dhaabbachaa jira kan namni quba hin qabne. Haqaan waan hedduun gartee sa'a 24 saba kanaaf ufiifi miti bara. Warra ufiif jiraatu miti warra sabaaf jiraatu nama ufiif jiraatu miti
nama namaaf jiraatu rabbi nu haa godhu amiin jedha dubbiin tun jajjabdu wal gariin nama abbaa qabeenyaati adduma nyaatee ittiin bashannanee makiinaa qaalii mana ajaa'ibaa kana ijaarrate ofirraa gartee abbaa qabeenya jedhanii daaraa nama kaasee nama bira dabree dhoqqee nama facaasee nama bira dabree suufa uffatee nama irra bashannanee jiraata isaa miti ka qabeenyi isaa makiinaan isaallee manni isaallee wanni hundinuu ka'ennu miskiinaa fi hiyyeessaa fi ollaa fi fira wajjin nyaatu warra akkasii walii rabbiin gartee hunda kennayyuu warra khayrii dalagatu rabbi nu haa godhu inshaallah akkasii abbichuun wanna kana eebbinuu bari jarana namni gariin waan tana quban qabu bara namni hedduun nama karaa irra dhufe lagan oromoon keessa dhufte namtichatu gartee gubatteen arginii daa'imti ibidda gamtii jedhe haga waan takka mi'aa isaa ma'anaa isaa haga wanni takka isiin gaariif hamtuudha yeroo waan san dhabdeef argatte qofa jechuudha. Takka inni lammata waan dhabde saniif yoo dararamtee itti baate inni sadaffaan wanna dhabde san abdii kutattee si'ii gartee waa takka garaa abdii irraa muratte yoo argatte jechuudha. Hin jabeeffatta. Kalafaatti ol bayoo na jiraame akkana taane akkana goone abbaa isinirraa warra siyaasaa kana kijibdu abbaa isinirraa wanna akkana goone akkasiin dubbiin abbaa kiyya. Gaarii goduu gammachiistu abbichuun ka dhiyoo kana baalee turan baalee takkaa balaan isiin dhaqqabne biyya baalli keessa bu'ellee bu'aa qabu keessa turani oduu addunyaa tana guutuu gurra ciu goote ummata Itoophiyaadhaa gammachuudhaan gartee hirriba ajaa'ibaa shiluu gootee raffiste. Baalee keessatti yuurineemii argamee jedhan. Yuurineemiin kun waan addunyaan tun guutuun isa barbaadaa biyya meeqa dhukkee itti kaastee yaa rabbi sanuu kan jettee kadhattu jechuudha. Yuuraaniyeem kun namni biyyi yuuraaniyeem qabdu wannoota addunyaan kun itti hajamtu hunda isaatu qabdi jechuudha. Teeknoolojii namoonni addunyaa kanarratti itti hajaman guutuu isii qabdi. Asiin dura Mustafaan alhamdulillahi rabbi khayrii na dubbise ka rabbiin kartee faaruunta rabbiiti. Waan hundayyuu qabna alhamdulillahi rabbil alamin baalii yoo keessallee waliin hin qabne hin jiru jedhe. Eeka gaafa kana yuureen kunillee argamne beektan. Gaazallee qabna isiniin jedheemi. Gaazin kunillee hin jiru garuu maalirraa jedhe. Yeroo manguddoon keenya hayyoonni keenya namoonni hedduun isinii tuqee jira. Waa'ee baalee kana kaasan baalee keessa wanni hin jirre hin jiru jedhan. Ni dhoksan sibiila balasteraa jedhan. Sibiila addunyaa kana keessa irra jajjabaa baalee keessa jiraa jedhan. Albuunni gosa adda addaa, gaazni gosa adda addaa. Kanaaf kaabbichuun oduu gammachiistu abbaan haqaa, abbaan dhugaa Oromtichi ilmi abbaa Jifaar, ilmi jeneraal Waaqoo Guutuu, ilmi jaarraa abbaa Gadaa, ilmi jeneraal Taaddasaa Birruu Oromtichi Jimma keessaa bahee diinota keenya jim godhe. Rabbiin alhamdulillahi rabbil alamin Jimma keessaa ol kaasee akkuma abbaan Jifaar diinota diinii Islaamaatiif diina Oromoodhaa ittiin jim godhe. Rabbiin ittiin diinota keenya jim godhe. Diinota dhugaa dhossanii awwaalanii kalee deeman. Adda Yuuraaniyeem albuunni kun albuuda guddaa kan Itoophiyaa yeroo ammaatti nukileera dalaguudhaa fi Raashaa wajjin waan hunda xumuranii garuu jisseenuu jiran kanaaf irratti bakka guddaa nuu qabu jechuudha. Kana qofaa miti. Meeshaalee lolaa meeshaa lolaa humna ifaadhaa teknooloojiilee hedduu kan irraa dalagan osoo nama tokkoon kadhanne. Kanaaf Itoophiyaa tana gola keessatti nafxanyootaaf rizirraajii yookaan ammoo ergamtoota baandaalee nafxanyaa faarsituu nu jalatti guuranii akka nu waliin qabanne akka tokkummaa waliin hin deemne nu godhaniif Itoophiyaan waan barbaadde waan lubbuun isii feete addunyaa kanarratti biyya uf dandeettee dalagachuu dandeettu keessaa takkaa jechuudha. I think jiraachuu ni dandeetti biyya akka Itoophiyaa ta biraa keessaayyuu Afrikaa keessa. Asiin dura seenaan tokko qoratame. Seenaan Osaamaa bin Laadin Ameerikaan waggaa gara hedduutiif seenaa isaa dabarsaa turte. Osaamaa bin Laadin eenyu kan jedhu irraa kaanii seenaan isaa yeroo dheeraaf qoratame. Achi gubbaa akka karaa inni deeme iskuula inni itti barate Ameerikaa keessatti akka itti leenjee waan hedduun keessa deemame yeroo gara Alqaayidaatitti dhufu biyyi inni jalqaba gaafate Itoophiyaa ture jedha. Islaamni Itoophiyaa osoo yeroo san wallaalaa tahee
jechatan laala wallaalaa ta'ee Osaamaa bin Laadeniif kolgaltummaa kennate addunyaan hadhaa harkaa teeraristii musliimtotaa jirtii jedhanii kaayan jechuudha seenaa qoratame keessatti. Lamin hin jettanii reesi ana isin deebisoo isin lamin jettan. Itoophiyaan nukuleelaan waan barbaadde dalaguudhaaf waan addunyaa sana ittiin balleessan gaarri isii ka dhaabbatu kana baatee dhaabbataa jedhan. Gaarri Itoophiyaa ka dhaabbatu kun bosonni Itoophiyaa ka dhaabbatu kun laggiin Itoophiyaa ka yaa'u kun maal baatee deema? Rabbiin waan ilma namaatii bu'aa qabu guutuu achi keessa kaayee jira jechuudha. Isa santu hadha osoo namni deemu yuuraaniyem Baalee keessaa bahee sanuuka hammaarreen dhumannee nuun jedhu gammachiise muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Ali. Kanaaf Baaleen jaaladha deddeebi'aa jedhe. Baalee mana iskuulaatii jedhe kareef namni iskuula seenee barachuu deemu. Na'am. Kana qofaa miti. Nadaajii illee qabdi. Shurufkaan nadaajiidhaan nutti dhadha'ee jira. Yes na'am. Bilaa shakki kun bilaa shakki. Lafa humbanni irraa bakka gaazaa dhaqee ispoonjii waa xuxxuutu beekna. Bilaa shakkii kun. Shakkii takka malee ni qabdi na'am. Maaltu sitti hafe gurbaa diriirfattee nyaachuu malee. Maal olii gad deemtee wacha shanee fidaa fi faannoo fidaa fi gibsi haa dhuftu. Faannoo naa wayyaa milinik qabrii naa kaasetti haga sareensi nyaatu jawaarii wajjin. Haga qabrii keessaa milinikiin kaafnu malee Oromoon biyya qabattee uuu jedhee wanni jawaar maamma gurra lamaan qabatee warra galee eessummanni nu iyyuu fi tana gad sodaa inni qabu kan sodaatan du'aa kan oollellee du'aa jedhan. Oromoon araa kiiloo seentiif waggaa 150 alaggan nu dhoorkaa turan. Osoo isaan quban qabne rabbiin balbalu jala banee nu gibuu nu jedhe. Wardiyaan takka hin jirtu nu gibuu. Isin galee gibuu qofaa miti bar. Furaa nama akkamiin nuu kenne yoo jette amanamaa. Kanan kan achisiin kan zinaan dalanne ka farshoon dhun abbaa maraa abbaa miskiinaa kan hiyyeessaa miskiinaa jiru. Kanam tokkoon sodaan. Sigale abbaa cabsi. Abbaa maraa. Abbaa firaa. Abbaa miskiinaa. Abbaa Oromoo, abbaa Amaaraa, abbaa Tigree, abbaa Guraagee, abbaa Walaayitaa, abbaa Musliimaa, Kiristaanaa, Waaqeffataa, Protestaantii. Akkas ka. Kan akka kennee Rabbiin miraa jedheen. Miraa. Sigalee. Tala dubbiin gurbaa. Maal akkanumaan of rakkiftee gartee cinqamtee dhara guurtee waan sharshara hunda asii hundaa qoccee jawaar wajjin gartee reeffa namaatii fi maadhii hadha waan ajaa'ibaa tokko inni maxxansa argee koflaanduu isin agarsiisa. Maal rakkata? Hin jiraami. Warra gadi nagadu. Ashara jedhani gara keenya kana agartee warra ashara nagadu. Asharri takka bu'aa takka bubbee yoo dhufteellee gabaa keessatti harkaa fuuteelitti. Inni illee yoo ati gartee akka ufteellee waan ganaa takka deebi'a. Galabaa ashara jechuun galabaa bunaa gartee. Weedeen baay'ee gara jagnaas gara dhaqaa. Ikoonomiin Itoophiyaa caphee akkas ta'ee liqii kafaluu dadhabdee Itoophiyaa World Bank wilii mootummaa Itoophiyaa jala gadi salaatee gartee suduuja bu'ee wilii Itoophiyaa jala suduujanii gartee ka Itoophiyaa gaar wada fiite dhaqqa afaa warra keessanii isin himaadha. Hullum nagar ka Oromoo gaar wada fiite jechuudha madabni martuu abbaa. Biyyi kamuu addunyaan tun alhamdulillah du'aa nabi rabbii qabdi Itoophiyaan gurbaa. Tiqalli daan dende ni taphatta. Du'aa bare sheek baluuti miti. Du'aa nabi rabbii qabdi alayhi salaatu wassalaam Itoophiyaan. Alaggan nu dhorkitanii laayikee hin jiraami. Musliimni Itoophiyaa keessatti abbaa biyyaatii miti abbaa maaliitii miti. Haga namni musliima irraan dhufin Itoophiyaa bulche Itoophiyaan biyyee awwaarattee daaraa dhugaa turte gartee. Biyya miskiinaa, biyya wallaalaa, biyya lolaa addunyaa keessa macarrashaa jedhaniin. HIVdhaan aandanyaa, beelaan aandanyaa, lolaan aandanyaa, hiyyummaan aandanyaa akkasuma. Amma Itoophiyaa laa namni hundinuu isa kenna jechaa jira. Olum wadalay. Gad harkisa kaa kenna kun jala galee gartee abbaan shuqureetiif abbaan shumburoo. Jilbiibbatee gartee haga danda'u bitaa mirga deebiin. Sariin buchullaa agartanii ilmoo xiqqoo reef dhalte tan ilkaan isii illee waan qabu jaayillee waan agartu haadha laaltee jala fiiddee yeroo waa dhufte kan gootee qabu.
dhiirti kalee wareegama biyya tanaaf kafalte kana quba qabdi abbaa kiyya. Ansaxim jedhi bara. Haga Hawaashis Somaalee kenninaa jedhe warri dabre bare. Itoophiyaan haga Hawaashitti lafa Somaaleetii jedhaa turan. Ziyaad Baarreen faatu warri gadii kana dhaganii Itoophiyaas ka Hawaash Somaaleen jechuun jedhan. Nagatta Gooriyaa.